Dati wanta guruu ni danda'a. Amma gamanaan warra Odeeffaa kana deggafoo ture. Hangaasaa kana simatanii meeqa? Hangaasaa kun bara duwwiidha. Hangaasaa kana simatanii beeta. Hangaasaa kana simannaan onnee tana garagalee uummata bakka akka xiqqaa quuqqullee. Asirratti falmataan sun faan bar guyyaa jaawar wanta dura dhaabbachuu abiyyi dura dhaabbachuu ture jaawar irra bobba'u ture bar yaadatta. Hai baras keessan namni Jawaar hanga ammaa jecha takka hin jiin ati qofaa jira. Oromoon tun galata hin qabdu garuu. Oromoon ta'e namni hanga ammaa abbaa kiyya jee Jawaar jecha hamaa takka hin jiin ati qofaa jira as keessa jechuudha. Caffeen taatu amma nama Kamaal Galchuu kana arrabsee arsii tana guutuu arrabsee laala ammayyuu dhugaa walitti himne. Caffeen kun arsii tana guutuu arrabsee sababa keessanitti laala. Sababa ati Hangaasaa kana maaliif isaanuma kana jala maaliif deemtanii? Tahu isaan kana maaliif maqaa kana nimicha arsii arrabsuu ture gaaf tokko Kamaal Galchuu kana ni beeyta waan itti buusaa ture amma laal isaan kana wanta gaaromsuuf laal Kamaal Bookee itti baase laal amma isaan kana if jaalachiisuuf maal eegale Kamaal Galchuu faarsuu eegale hammaasis gaafa artistoonni afran qalloo gaafa galan tokko nimicha yeroo jalqabaatiif Suleemaan artisti Suleemaan namni arrabsaa ture isa laal irratti xiyyeeffate uummata kana akka daawwititti har'a isaan kana if jaalachiisuuf akkam godhe beeta isaan kun if jaalachiisuuf isaan kana faarsuu eegaleef laal jarri kun jara garuu isarra ismaartiiti jalaan dhagaan akkana laalaniituma maali qaallichi horii kun kan jaartii isaatu bulfachuu hin beekne zeeta jaartii faa fuudheeti inaafa akkana firra dhaqee barra akkanatti rifeensa kana filateeti dhufee deemsira taa'ee ummata beekaadha arsiin bargaraa hin waasi gartii qiyya. Ummata kana faadhaan niin gowwoomsa faa ji'ii yaadii faa qabu. Kunis tasaa akka hojii amma yaadni isaanii isaan toppikni isaanii Hangaasaa qofa godhatan. Hangaasaanis kan akkami kanuma nama tuqeetuma nama biraa deemute falfalaa kuduraa kan Abdilqaadir Gimichaa. Amma torban kana ni gaafa kalee dhufeemi. Amma ulii torban kana isaanumaa bareedee pirezidaantii maammee tokko garuu mi'a asirratti wayiin jechuu barbaadaanii. Haasawa fidiyaa beektaa numa haasawina. Pirezidaantii maammee kun coraan fuulaa kunu garagalee jira. Garagaleeti waanuma takka inni michi numa hin nyaatu numa hin dhugu natti fakkaata. Akkuma kana akkuma sun hin beektu. Haa ta'u huccuu Kaayiroo irraa fudhatee deeme takka wallaahi rabbittiin kakadhaan hin soba maqaa rabbi. Ani jechuun sobaas inuma namarraan qabu. Huccuu Kaayiroo irraa fudhatee deeme wallaahi hanga ammaa jaakkeeta suniifi. Sherti gaaf tokko Ingiliffa akkana taa'e itti haasaa kanatti irraa waraabu turan tokko nagarre. Kana jecha wallaahi hanga ammaa huccuu sun qaalchisuun firaan darbi. Mee nama huccuu takkitti sun firaan hin miskiina mucaan miskiina bar doolaara 50 amma nu Hangaasummaan warra jannataa ta'een jira mucaa doolaara 50 mitti erganiiti bar akkatti haasoysiisan siigalee miskiina. Bar maal jeeni beektaa Hangaasaa fa'aa biffee dalaganii fidi biffee sun keessa na ol naquu didanii jala idoo falmataan fidi. Biffee sun nuti ol naquu didanii nu godha rihaanii. Qoonqumaa fi saduqumarraa haasaa ooluu tana. Kalli hoolli jeen barama aramni ana kanaa tara. Qaanyi bar. Yaa Aboluuti, yaa Zaynabaati, yaa Qoy George. Yoo rikoordi waan eessatti argamare suu jala rima keessa? Hora hin dhabe. Recordii taa'aadha inni. Shit. Aboluun okkola bar maallaqa miskiinotaa sun bar walitti qaba. Takkaa Itoophiyaa keessa Itoophiyaa dhingidda keessaa dhufnu nuti asiin turre warri amatii 30 ture fa gowwoomsu qaba malee Abdulakiin faas dhufee niin gowwoomsa jechuun bar waan hin fakkaanne bar qaallichi. Ani kan hin daamu. Ummata Harargee jechuun bar ummata Arabni gaafa dursan gitaara nu dura dhaye ni beeytami Afrikaa guutuu dura gitaara namni dhaye bar warra didadaati ni beeytami. Nu dura dhaye laal hariifa ummata namni shawwaduu danda'uu miti siigalee. Maamni faadhaa sun. Way maaroo nattaha mitirkishu amma qophii Hangaasaa sanan bifna jedhaniiti asii
Hiikkatama golaf. akkana godhola afaan isaa muttee wanta re'ee xixiqqoo san fakkaata Nama na akkana guddaan godhu. kun laal waa. Odoo jaartii qabu akkana waa'ee Muttee akkanaa sana. dubrummaa qabdu taree san gartee re'ee Harargeen dhumaa xixiqqoo. jirti. Dirree dawaadha. Jarri Suni garuu. miti. Allah. Ajaa'iba natti ta'aniitiin. Asii fuudhanii maallaqatti erganii maallaqa jalaa nyaatee dhufee kunolaa diimtuu labuu dhufte laal afaan muttee harree fakkaatan diimaa lama wagii kana yoo muttee re'ee xixiqqoo Diimaa. gartee Ani hin beeku. diimaa miti bara diimtuu labuu. Abboo Diimtuu saalfadha. Ani diimtuu bara maqaa diimaa labuu ba. jira. Ani waan sun hin beeku wayitaa diimtuu labuu waan jettan tana hin beeku. Siyaasaan kubbataate ana amma nagarta gaa bara ol caccaafataa amma kinuma ofirraa caccabsaa jeeti diimtuunis afaan isii taa muttee xixiqqoo re'ee xixiqqishee tana bar mutteen isaanii xiqqishee diimtu afaan isii kana fakkaata sanuu kana yaa afaan kokkee Lagi wallahi ani waan na rifachiise keessa ni beekta waan na rifachiise keessa mucaa diimtuu tallaba waan jettanii tanaafi ifi ammas falmata kajaani tokko sun faana bilis nooma ayi qabu fakkaata falmataan sun wallahi dhamaa namni ergata takkaa jeen beeku qaaleessu ittiin hin boonu ture gaafa ture waan namni ergatu natti fakkaatu kana guzuufii tokko beekta kana yoo zabanyallee godhanne humna suni qaba nama afaan irraa dhorka jiitiin abdachuu ture beekta kana guzuufii tokko beekta gariida guzuufii tokko ture beekta. dachii dongorsiisuu deemta sun dongoroo irraa tolaa bara Ameerikaa irraa hin tolu silaa. Laal intina dhabeeta guyyaa ta'a kana laaliitumaan haasawasa qaalichi kun nama ariifamna bar Jawaar Mahmud kana bar xulub guru ture faallaa Jawaar Mahmud ka deemu turte bar kan namni hundi ni beekaa beeta amma haa guyyuma keessa rabbiin gara galchee tobbachuu jira beeta bar Jawaar kan akkamii siista bar Jawaar kan akkamii siista yaan bar dhiyootan bar kan if wallaali laaliiti hawaasa tiyyaan tunis akkamisa nageen qabdu maal jee Jawwe Jawaariifiifuu Jawaar mangisti nama ifiif danda'u Jawaar isaa qabsaa'uun barbaachisu sii galee. Jawaar mootummaadha gaafa isaa qabsaa'uu barbaachisu gaafa shaneerraa dha'uu barbaachisu namni hundirraa dha'e Jawaar amma mootummaadha sii galee. Mootummaadha ifiifuu waliin teessee mari'atta malee Jawwe mootummaan hudhaafuu qaba. Namni hundimma Jawaarumaatu gartee bar namni irra guddaan amma jarri keenya tokko wanni itti shawwadame mootummaan diigamuuf deemti bar warra eega gaafa Jawaar irratti gochi badaan sun geggeeffame miitingii taa'e guyyaa Jawaar kararraa galaa bakka amma fixannee jee hay akkamitti kana jee lolanii walgahii dhiisanii kan duraan waraanni kunis ichin sossoa kara khibbaati marrota kara miitirkishoota ichumatti hangaasaa qaba an hangaasa dawwaleetiin aboo waraanni sossoo ijaniiti yaada ani suni miti ranaa siifi maati beeta namni sidi sarraatanya namaati wallahi billah namni sidi sarraatanya namaati namni sidi ani dhugaa siifi takka diimtuun talalabuu maal tajaajilanii waan jettanii kana mee biloogiraan akaasii waan dhamaan kana anaa jiru feeyoo dhiirata kan taasisu. Sida gaafa diimtuyyee mucaa kana biloogiraan akaasii qooma isaa beektuu tana laalta tarifeensa qabdu. Yaa nakaas irra innaa jechuudha diimtuu wantoota naa fi ifi falmattuu wantoota naa fi ifi caffee tana jaartii isaatu jalaa shiiteenis numa jaanii ture bihaa araaramuuf isa kana isaan sideen kana. Faamilii keessa nutti hin galin. Faamilii keessa nutti hin galin. Ani jechuun mirkaniin qabaarani gurbaa sun illee asirratti fidaa fi barbaadan dantaan qaba idoon keeriidhaani dantaaf waan namni jeen qofaan jaamala dantaa namatti isaanuma dhukkee irraa kaasi malee faamiliin isaan sedeen jechuudha isaan sedeen namni ajaju haaftaamuu lamuuti guruppii ijaaree fiti qaallichi malaaxaan sun dhufee jiraate irra bobba'ama jaan wallaahi namni hudduu keessa garaf namni hudduu keessa ta'u isa haftaamu lamuuti isaan sedeen sun akkuma wada godha bakka linkoodhiif wallaahi ismaartii ta'uusa haftaamuun barwantiidha haftaamuun hin garree jaldeessa fakkaata tawalwaallee kana mukatti hidhateetuma hoo itti jaasii galee bakka nama hariif akkana godhatee jiran tawalwaallee sii galee bineensa fakkaataa fuuluma bineensa sanii akkanatti jaa sii galee nama hariif harkaan takanne maaliif jennaan inni hin qoodeef maaliif hin qoodeef wallaahi
kana caffee raamtu kana bar caffeen kubbaa barbaleessoo zayita kana bar jaartii jalaa fuudhee isheen dhiqeetii bar filatii dhufa hogga filatii dhufu namni har'a waan barii taasaa deemu gojaaniin dhufee maal irraa saa hangaasaa akkana godha akkana karaatti cufa maareetti godha maare bakka dhumarraa Wanta saa gaafa akkana laaleeti. seriously. Jara keenya Ajaa'iba na taateetti. Na jechuudha. Ajaa'iba natti ta'e amma hundaafuu jechuudha. Waanuma dhugaatti irraa isaa hojjira beektaa. Amma takka pirezidaantii maammee akka obboleessaatti ani yeroo waa himuuf obboleessa kiyya ati jireenyaan kee jijjiiradhu. Oromoon takkaa rakkoo keessaan baatiin beektu rakkoo Itoophiyaan ma jirti moo beekni tuqalee achirraa dhufne dura rakkoo tan ta'e tan nama qarshii hiddamte kadhachuu turte irra jijjiiri. Muli ati waxaatiidha osoo umrii si achuun kunne hojii eegale. Yaa munaa teenya qarshii diddamnaa ergi Zaynaba diddamnaa ergi kaayiroo tana gara nu galchee gaafas maqaa rabbii. Onneen ofutee maammee sayyooniin doolaara dhibbetti erga ammaan nama arrabsiisa. Mee Akkasuma dubbatti namichi sun oppiidiyoon makiinaa fa'aa kenniteetii fi maallaqa baay'ata baaftee sabboonummaa jecha dida jettee ni yaaddaati rabbi sodaadhume. Baran sabboonummaa fi dide jee bar maallaqa wanti faan harkatan. maammee Maallaqa hangaasaa fi yaamboon harkatan. Sorry, gama